السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب channel حليمة أوروتوب ويلكم الشما هركفوني وردفتوتا كيا باكو مجرت مرتي نجاف رحمني ربي كدومن قبل اسم برها جراتو إيجا وردفتوتا كيا وروني هنگ أما ماتينا تثني نججبيسا ترتن قالتوما قالني كيسن دچا هاتاو تيكا قدا كيسن أسونجني على بيا كيسا هند كيسنو نجيني كيسن كابو hanga amana jajjabeessu keessaniif galatoomaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Ammallee laayikii sheerii tuquun dagatiin harka keessan fayyaa haa argatu. Warroonni haaraa taatan gara YouTube chaanala kiyyaatti dabalamuun maamila YouTube chaanala kiyyaa naa ta'aa affeeraa kiyyaa. Egaa hordoftoota kiyya aappii ajaa'iba aappii namatti tolu isiniif qabadhee dhufee aappiin kun baay'ee nu fayyada hunda keenya jechuudha nama islaama ta'e. Aappiin kun sallallahu alayhi wasallam ala rasulillah nabii kenna ergamaa rabbii salawaata irratti buusuun nu fayyada. Aappiin kunis isa kam yoo jettan aappiin kun isa kana jechuudha. Aappii kana Play Store keessaa argattanii kunoo aappiin isa kana jechuudha. Play Store keessaa gadi buufattanii bilbila keessan irratti gadi buufattanii haala kanaan keessa seentanii akkuma asirraa argitan kana iddoo sagalee tana tuqxanii salawaata adada isin bilbila bantaniin akka nabiyyi keenya irratti salawaata aappiin kun akka buustan isin yaadachiisu jechuudha. Adada isin bilbila bantaniin Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam jedhaa jechuudha. Aappiin kun gizee mara adada isin bilbila bantaniif aappiin kun kanaaf nu fayyada. Yeroo hundaa salawaata nabii keenya irratti buusuun ajrii guddaa nuuf qaba. Kanaafuu akka itti fayyadamtan abdii qaba. Akka isinitti tolullee abdii qaba. Egaa hordoftoota kiyyaa laayikii hin jiru, sheerii hin jiru, laayikii godhaa, sabskraayibii godhaa, sheer godhaa. Wanti nama fayyadu ajrii illee nu ta'a, nu fayyadallee anallee haamilee ni jajjabeessaa jechuudha. Harka keessanii fayyaa argadhaa. Laayikii sheerii gochuun dagatina. Maaliifii laayikii sheer gochuun haamilee wal jajjabeessuudha. Laayikii sheeriin qusatiin isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Egaa iddoo sagalee tana tuqnaa akkuma reef isinitti agarsiise mee sagalee kana jijjiirree ilaallaa. Akkuma asirraa argitan kana maqaa nabiyyi keenya irratti salawaata buufnuudha jechuudha. Hundi isaatu jechuudha. Egaa kanneen kana keessaa kan nutti tole sagalee filannee iddoo raa'itii tana gattuudhee bakka gizee mara bilbila keenya darbannuun sallallahu alayhi wasallam jechuun nu yaadachiisa jechuudha. Dirqama gizee hunda adadan baay'ee bannuun rasuula keenya sallallahu alayhi wasallam nagaa fi rahmanni rabbi isaanirra haa jiraatu nagaa isaanirratti buusu nu barbaachisaa jechuudha. Ajrii guddaalee nuuf qaba. Yeroo hunda zikrii salawaata nabii keenya irra buusuun barbaachisaadha. Egaa ammaan kanarrallee haasaa isinitti dheeressu sagalee isaa tokko tokkoon isin argisiisa. Ani kanatti tole filadhaa isinillee kan isinitti tole akka filattan asumaan isin argisiisa. Jalqaba irraa hanga dhumaa nafaana tura. Wanta nama fayyadu itti fayyadamaa isiniin jedha. sallallahu alayhi wa sallam salli ala nabi اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد صل على رسول الله اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك اللهم صل وسلم على نبينا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على نبينا محمد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته
صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. Egaa hordoftoota kiyyaa akkuma isinitti agarsiise kanaan sagalee kanniin kana keessaa kan isinitti tole yoo barbaaddan akkuma amma argitan kana raa'itii irra gootanii gattuu hixanii ka barbaaddan keessaa filattanii eegas immoo raa'itii tana tuqxanii jechuudha. Eega sagalee barbaaddan filattanii geessitanii adada isin bilbila bantaniin akka salawaata buusuu rasuula rabbiitirratti sallallahu alaihi wasallam isin yaadachiisu jechuudha. Gizee maraa an amma mee kanarra kaayadha raa'itii godheetiin jira. Khalaas isinillee haaluma kanaan aappii kanarra kaayattanii salawaata nabii keenya sallallahu alaihi wasallam yeroo hundaa adada isin bilbila bantaniin akka isin yaadachiisu afaan arabirra barbaaddanii afaan arabirra keettanii ingiliffarra barbaaddanii ingiliffarra keettanii ammallee arabirra yoo ta'e akkasii. Egaa haala kanaan itti fayyadamuu dandeettanii hordoftoota kiyyaa irraa fayyadamaa. Aappiin kun akka isinitti tolu abdii qaba. Egaa hordoftoota kiyyaa aappiin kana fakkaata. Irraa fayyadamaa isiniin jedha. Aappii kanallee pilaastoorii keessaa argattanii akkuma reef isinitti argisiise aappiin isa kana pilaastoorii keessaa gadi buufattanii kun afaan arabiitiin barreessitanii pilaastoorii keessaa argachuu dandeettanii jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa baay'ee waan akka namatti toludha. Salawaata rasuula keenya yeroo yaadanne qofa osoo hin taane gizee maraa afaan keenya zikrii salawaata nabii keenya irra buusuu haa baratu jechuudha. Wanti biraa waa takka illee nu fayyadu. Yeroo ammaa kana jiruun addunyaa gabaabduudha. Kanaafuu afaan keenya zikrii tawhiida quraana yoo barate aakiraafillee fi duniyaafillee ajrii guddaa nu ta'a jechuudha. Afaan zikrii baratuun ajrii guddaadha. Nu akka salphatti ilaalla. Daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 nurraan fudhatu jechuudha. Wanti biraa garuu sa'a 5 sa'a 4 nurraa fudhata jechuudha. Osoo waan biraa ilaalle kanaafuu wanti nu fayyadu waa'ee ilmii waa'ee zikrii salawaata nabii keenya irra buusuun nama muslima ta'e tokkoof ajrii guddaa barbaachisaadha. Aappii kana gadi buufadhaa itti fayyadamaa. Akka isinitti tolu abdii qabaa. Kanaafuu like share subscribe gochuun dagatinaa. Namoonni aappii kana gadi buufatanii irraa fayyadamuu barbaadan baay'ee jira. Kanaafuu share like godhaa. Share like gootan bira gaya. Akka share like gootanii namni irraa fayyadamu barbaadu hundi irraa fayyadamu isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naa tura. YouTube channel keessan keessa seentanii Haliima Oromoo Tube jettanii search yoo gootan haaluma salphaa YouTube channel kiyya argachuu dandeettanii. Kanaafuu maatii naaf ta'a like share godhaa. Namni hundi akka itti fayyadamu share gochuun dagatinaa like gochuun dagatinaa. Irraa fayyadamaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota kiyyaa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagayaan naa tura.